Ayyee nashama akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsay channel hundumti keessan nagaa keessanii nagaa kiyya waaqayyo nagalatu egaan kun guyyaa irraa kan immoo gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan waa'ee imo irratti barnoota barbaachisaadha jedheetii yaada isiniif qabadhee dhufeetiin jira har'aan kana kan isinitti agarsiisuudhaaf qabadheetii dhufe namni yoo imo keessan isin faana fayyadamaati jiraate yookiin immoo yeroo baay'ee egaa koomentii irratti namoonni hedduun jechuudha imo koodhaan namatu na hordofaa jira wanta namaa wajjin karaa imo haasa'u namatu galeetii na faana ilaalaati jira jettanii baay'een keessan dhiphataa jirtu baay'een keessan egaa koomentii irratti waan gaaffii kana na gaafataniifan deebii kana isiniif deebisuudhaaf dhufe jechuudha yeroo darbe keessa guyyaa lama wayitii dura jechuudha waa'ee imo irratti barnoota barbaachisaadha jedheetii yaadee waan ajaa'ibaa isinitti agarsiiseetiin ture baay'een keessan daawwattanii itti gammadan jirtu kanneen daawwatanii yoo jiraatan illee galaati chaanaalii koo keessa seenuudhaan daawwadhaa sirriitti waan isin fayyaduudhaan isiniin jedha hordoftootiyya egaan imoon keessan yoo harka nama biraadhaanii hordofamaa jiraatanii murtoo isin fudhattanii wayii tokkotu jira jechuudha siitingii keessaa wanta godhachuutii qabdan jechuudha namoonni hedduunis immoo gaaffii irratti kan na gaafataa turtanii akkamittan imo koo kan duraa sana dhiisee akka haaraatti lafaa kaasee banachuutii danda'a kan naan jettaniifis immoo deebii isiniif ta'a jechuudha kanaaf wanti kun waa lamaaf isin fayyada jechuudha yoo namni isin fayyana imo keessan fayyadamaati jiraate keessaa isiniif baasa akkasumas immoo imo keessan kanneen lafaa kaastanii akka haaraatti banachuutii barbaadaniif immoo furmaata isiniif ta'a jechuudha hordoftootiyya kanaaf amma oduu isinitti baasu jalqabarratti wanti isin godhattan jechuudha gara imo keessanii seentu jechuudha akka imo keessa seentaniini wanti isin godhattanii gara siitingii dhufuutii qabdu jechuudha gara siitingii kan isin dhuftan kunooti tuqaa sadan kana tuqaasuudhaan jechuudha kunoo iddoo kanarra jechuudha iddoon xiyyaan isinitti agarsiisu kanarra al tokkotiif ennaa galtanii kunoo bifa kanaatiinidha jechuudha kan isin argattanii imo inni kun kan qarshiidhaan bitamudha jechuudha tolaan kanan buufadhe isiniif illee akkasiin buufattanii illee isinitti agarsiiseetiin ture isa kana jechuudha viidiyoon yeroo darbe isinitti agarsiise galaati daawwadhaa waa'ee imo kanarratti illee jechuudha daawwattootiyya egaani kanneen imo keessan siitingii keessa seentanii achi booda ergi siitingii keessa seentanii wanti isin godhattan kunoo siitingii kan jettu jirti jechuudha ammasii siitingii kana keessa ennaa seentan achi booda xiqqoo ishee gadi siqxu jechuudha akka kanatti ennaan isiniif baasu xiqqoo ishee akka gadi siqxaniini wanti inni isiniif baasu jechuudha imo account siitingii kan jettu jirti jechuudha kun iddoo kanarra jechuudha imo account siitingis kan jettu kana keessa al tokkootiif ni seentu jechuudha daawwattootiyya kana keessa ennaa seentanii iddoo kanarratti jechuudha furmaata sadii jira jechuudha by the way barnoota kana kanaan dura isin barsiiseetiin ture baay'een keessanii irra deebiinuuf hojjedhu kan jettan baay'een keessan waan jirtaniifan isinitti agarsiise jechuudha inni kan biraan immoo namoonni baay'een viidiyocha waan hin daawwatin jirtanii fi akka inni isin fayyadu waan bareeffan viidiyoo kana irra deebi'ee isiniif hojjedhe jechuudha daawwattootiyya kanaaf akka iddoo kanarra galtaniini kunoo filannoo sadan kana ni argattu jechuudha kunoo iddoo kanarratti change phone number kan jettu ni jirti akkasumas immoo delete imo account kan jettu jirti jechuudha kanaaf kanneen silkii quxii kan biraa qabda yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa yookiin sim kaardii lamaan sadan tokko fayyadamtanii kunoo iddoo kanarra galuudhaanii lakkoofsa bilbilaa keessan sana geddaruudhaanii namni isin hordofaa jiru suni akka inni keessaa isiniif godhachuutii ni dandeessu yoo barbaadan imo sana jechuudha nama isin hordofaa jiru of keessaa baastanii imo sanis immoo akka haaraatti lafaa kaastanii banachuudhaaf yoo barbaadan jechuudha kunoo iddoo kanarra delete imo account kan jettu jirti waan ta'eef kana lamaan keessaa filannoo barbaadanii filachuutii ni danda'ama jechuudha daawwattootiyya kanaaf amma wanti deemee isinitti agarsiisu kunoo iddoo kanarratti delete imo account kan jettu kana isinitti agarsiisa jechuudha delete imo account kanarra innaa seentanii gaa faayidaan isaa waan lamaafidha isiniin jedheera namni isin hordofaa jiru keessaa isiniif ba'a akkasumas immoo akka haaraatti lafaa kaastanii kanneen banachuutii barbaadaniifidha jechuudha kan wanti kun fayyadu jechuudha iddoo kanarratti gaa imo keessan sana dileetii godhatanii akka haaraattis banachuufis yoo ta'e nama isin hordofaa jiru of keessaa baasuudhaaf jechuudha lakkoofsa kanaan dura imo ittiin fayyadamaa jirtan sana iddoo kanarratti ni galchitu jechuudha kan sababni isaa immoo enter your phone number to delete your imo account jedha waan ta'eef iddoo kanarra lakkoofsa bilbilaa keessan ni galchitu jechuudha an kan kiyya galcheetiin jira saniin booda ergi galchetanii wanti isin godhattan immoo iddoo kanarra gubbaa kanarratti jechuudha delete kan jettu jirti jechuudha delete kan jettu jirti waan ta'eef ishee kanarra delete kan jettu kanarra innaa isin seentanii help and feedback kan jedhu jira jechuudha kanaaf iddoo kanarratti waama barbaadan jettanii barreessuutii ni dandeessu jechuudha amma fakkeenyaaf calluma jedhee waama argee barreessaatiin jira jechuudha kanaachi immoo waama barbaadan jettanii iddoo kanarratti feedback maa barbaadan barreessuu ni danda'ama jechuudha daawwattootiyya amma fakkeenyaaf
erga wanta barbaadan barreessanii kunoo delete kan jettu jirtu jechuudha. Delete kanarraa ammas ni seentu jechuudha yookiin ni cuqaastu. Saniin booda kunoo bifa kanaatiin kanadha jechuudha kan inni isin gaafatu. Achi booda kunoo yes kan jettu cuqaastu jechuudha daawwattootiyya. Achi booda akka delete kana cuqaastaniin wanti inni isiniif fidu kunoo bifa kanaatiin immoo keessanii akka haaraatti lafaa kaasee isiniif bana jechuudha daawwattootiyya. Achi booda kunoo gaa imoon keessan lafaa kee akka haaraatti waan banamaa jiruu fi kunoo alla'uun jettu bifa kanaatiin lakkoofsa haaraa galchachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo barbaadanis immoo lakkoofsa duraan fayyadamtan sana galchuutii ni dandeessu jechuudha. Sababni isaa immoo era deebi'ee koodii waan isin gaafatuu fi namni sun immoo namni isin hordofaa jiru koodii keessan salphaatti argachuu waan hin dandeenyeef isin hordofuu hin danda'u jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf iddoo kanarraa lakkoofsa bilbilaa keessan ni galchitu. Kan barbaadan ergi galchitanii kunoo bifa haaraatiin imoo lafa kaastanii banachittanii jirtu jechuudha. Kanaaf kunoo kanneen gaaffii isinitti ta'a ture bifa kanaatiin banachuu ni danda'ama jechuudha. Achi booda kunoo okay ni jettu. Achi booda kunoo imoo keessan salphaatti banattanii jirtu jechuudha. Iddoo kanarratti maqaa barbaadan kennuufii ni danda'ama jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf iddoo kanarratti wanti isinitti cimu tokko hin jiru. Kunoo bifa kanaatiin maqaa barbaadan kennuufii dandeessu. Achi booda dan jechuudha iddoo kanarratti dan akka jettaniin kunoo one moment please akkasiniin jedhanii suuraa keessan galchachuu ni dandeessu. Sababni isaa immoo akka haaraatti lafa kaastanii banachaa waan jirtaniif uumaa waa tokko wanti isin cinqu tokko hin jiru. Bifa kanaatiin imoo lafa kaastanii haaraa godhatanii banachuu ni danda'ama. Nama isin hordofaa jirus immoo haala kanaatiin of keessaa baasuu ni dandeessu jechuudha. Iddoo kanarratti akkuma argaati jirtan sila wantoota chaattii hojinaasee wantoota garaagaraa iddoo kanarratti isinitti agarsiisaatiin ture. Garuu amma yeroo ammaa kana qulqullaa'ee jira. Bifa haaraa ta'een imoon koo naaf banameeti jira. Achi booda kunoo gaa akka haaraatti lafaa kee abbaan barbaade duukaa haasa'uutii nan danda'a jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf egaa iddoo kanarratti wanti gaaffii isinitti isin cinqu wanti haaraan isinitti ta'u jedhee yaadu tokko hin jiru. Bifa kanaatiin yoo namni isin hordofaa jiraates ta'ee akkasumas immoo imoo keessan lafaa kaastanii haaraa banachuu kanneen barbaadanii fi haala kanaatiin banachuu ni danda'ama jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf egaa bifa kanaatiin banattu jechuudha. Kanneen chaanaalii kun immoo subscribe godhin jirtan daawwattootiyya. Maqaan chaanaalii kiyyaa OTS Elsay kan jedhudha. Kunoo iddoo kanarraa akkuma agartanii OTS Elsay kan jedhu kana barnoota isin barbaachisa jedheeti yaade wantoota hedduu isiniif gadhiiseetiin jira. Namoonni baay'een immoo yeroo baay'ee irra deddeebitanii gaaffii garaagaraa na gaafattu garuu chaanaalii koo keessa gad seenuudhaan viidiyoolee isin barbaachisan hedduu kanneen gaaffii keessaniif deebii isiniif ta'an isiniif gadhiiseetiin jira. Kanaaf chaanaalii koo kana keessa seenuudhaan sirriitti kan isin fayyadan wantoonni baay'ee waan jiraniif galaatii daawwadhaa gaaffiin keessan as keessaati isiniif deebi'a. Sababni isaa immoo viidiyoo hedduu isiniif hojjedheetiin jiran isiniin jedha daawwattootiyya. Sababa kanaadhaa gaaffii nama hedduu kan sababii aan hin deebisneef sababuma kanaati jechuudha. Kanaaf chaanaalii koo keessa seenuun viidiyoo dhabdan hin qabdan waan ta'eef as keessa seenuun daawwadhaan isiniin jedha daawwattootiyya. Kanneen chaanaalii koo subscribe hin godhin jirtan bifa kanaatiin subscribe gochuu ni danda'ama jechuudha hordoftootiyya. Kanneen like hin godhin jirtan illee like godhaa baan isiniin jedha hordoftootiyya. Waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha sa'a muraasa booda viidiyoo isin fayyada jedheetii yaade kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Ciao. It's my life, so I'll do what I want to, and I'll get what I want to.